Ashama akkam jirtu Oromoo isiniin jecha uummata Dubaay keessa jiraniif viidiyoon kun isaan ilaallata sheer godhaafi meeqaan keessantu warri daa'ima qabda warri ilmaan qabdanii gaafa ilmaan keessanii nama wajjin wal barsiistanii isinirra gara nama sanaatti boossu meeqaan keessantu shakkii qaba akkasuma immoo daa'ima keessanii fi karaa amantaa keessaniin kadhannaa goosisuu fi meeqaan keessantu waan takkas akkasirra jira moo jaalaluma isinitti fakkaata ilmaan keessan gaafa namoota tokko harganiin boo'u jaalala namoota sana waan qaban isinitti hin fakkaatina namni sun maal akka ta'e dura backgroundii nama sanaa fi eenyummaa nama sanaa hubachuutu isinirra jira ture. Gabaabsuma ijoollee asirratti argitan kana biyya isaanii maalummaa isaanii eenyudha isaan nama jedhamu isinii fideen dhufee jira. Nafaana bu'aa isiniin jedha kun immoo suma dhugaa rabbiiti suma dhugaa rabbiiti jechuudha. Biyyi abuun itti dhalatee guddate godina Shawaa Lixaa ana abuuna Gindibarat jechuudha. Namni Gindibarat wallaalee hin jiru biyya Gindibarat jedhamtutti jechuudha. Akkasuma obboleettiin kun immoo biyya Shukutee jedhamtutti kan ishiin dhalattee guddatte. Abuuni namni inni irraa dhalate maatii qaalluu wayis immoo warra hayyaana gabbaru akkasumas immoo warra xonqaayii hojjetu namatti jechuudha. Karra namaatti jireenya namaatti horii namaatti warra xonqaayii hojjetu isaan irraa akka dhalate. Obboleettiin keenya kun immoo jechuudha faamiliin ishii guutuun warra dhaloota nyaatee fixe. Budaa isa jedhamu sana jechuudha warra hija qaban jechuudha ija isaaniitiin daa'ima namaallee ilaalanii waan meeqa warra gochaa ture. Shukutee keessatti mucayyoon kun kan ishiin hojjettee biyyaa baate yoo jiraate wanta danuudha dhugaa dubbachuuf wanti ishiin hojjettee biyyaa baate qabatamaadhaan faamilii irraa eenyurraa akka dhageenyetti Shukutee keessatti magaalaa Shukutee dudduuba magaalaati hospitaalli Shukutee jechuudha. Hospitaala Shukutee gararaa sana baardaafiitu jira ture dur jechuudha. Baardaafii sana keessatti Deesse ilmoo ishee akka achi keessatti gattee deemteedha namni ijaan hargee ilmoo sana fuudhee guddise har'a kana kan lubbuun jirudha. Ilmoon sun guddate erga sanaa heerumtee gara biraatti ilmoo tokko deesse achiis nama sanii wal loltee baatee biyya Harabaa akka ishiin deemteedha. Sana duras ilmaan namaa irratti Finfinnee keessatti wanti ishiin hojjechaa turte namoota qabatamaan beekantu irra jira jechuudha. Warri immoo lakki kun soba jettanii afaan bantanii nama ganda isaa caala namni nama beeku hin jiru. Nama biyya itti dhalatee guddate caala wal beeku namni kana caala nama beeku hin jiru. Uummanni Dubaay keessa adaraa keessan nama biyya isaa hin beekne nama naannoo keessan hin taane nama maalummaa isaa hin beekne background duuba isaa hin beekne wajjin nyaatanii dhuguu akka barbaadan ta'u irraa of eeggannoo qusannoo godhadha. Bakka jireenyi keessan guutuu baastanii wajjin citii inaasaatiina ilmaan keessaniif of eeggannoo godha. Gaafa ilmaan keessan addunyaa kanarraa boqotan dhuftanii nurratti hin boo'ina dhuftanii mucaan kun maaf gaddeemti maaf na jalaa manamti hospitaala ogeesse seenagaadha jedha warra hospitaala warri jettanis mucaa keessan daa'imman keessan ija takkana gochaa jira. Bakka hargitaniif nama hargitan jala jira daa'ima keessan hin qabatina sirna siraatan mana keessanitti daa'ima keessan qabadha. Ijoollee keessaniif bakka kennaa isiniin jenna jarri kun dhugaa dubbachuuf warra akkana fakkaatan jechuudha. Warri akka kanaa immoo dhugaa dubbachuuf namaa fi hiriyaa isaaniitiif hin hilu jennee ilaallu waan obbolaa isaanii irratti godhan isarra dhaabbanneeti kan ilmaan kana qorannee eenyummaa isaanii isiniif fidaa jiru yoo barbaadan immoo jechuudha warra zara deemtanii soba kun jettan dhugaa rabbiiti soba miti garuu haa ta'u warri immoo soba jettanii fudhattanii jechuudha inshaallah gola keetii dhufanii gola keetti wanti kun ta'ee isin irratti haa argamu hojjettanii milkaa'inaan isin jedha rabbiif jechuudha warri namni gaafa dhugaa dubbatu warri soba sittaa deebi'u jettan inshaallah sittaa deebi'u hojjedhu duwwaa ta'e mana keettaa deebi'u karra keettaa deebi'u amiin jedhe. Isuma dhugaatti nan arrabsina jala dhuftanii dhugaa rabbii nan arrabsina arraba koo jala yoomuu qiyaamaa hin baatu nan arrabsina haqaan malee hin dhufnee rabbiin kadhachaa jira ani dhugaa jirtuun isinitti maara as jala deemtanii dhugaa rabbii nan arrabsina. Obboloota koo Waaqni dhugaa keessan haa baasu. Waaqni maccaaftuu lama. Waaqni Oromoo kana uume dhugaa keessan hin gatiin. Dhugaan keessan hin badin. Rabbi dhugaa keessan haa barbaadu. Waaqni haqa keessan haa barbaadu. Biyya ormaa kana keessa hin hojjetana jettanii dhuftanii. Dadhabbii keessa waggaa meeqarra gaafa isin ija banattan. Isinitti xaxanii akka kanatti fuudhanii gara biyyaa qullaa keessan isin darbanii. Rabbi dhugaa keessan haa barbaadu. Rabbi dhugaa keessan haa barbaadu. Isin immoo ijoolleen kan warri har'a koomentii kiyya jala ooltan jechuudha. Hanoo kanan jedhe yoo inni akkas godhe yoo isaan akkas godhan jedhe inni isin dhuftanii afaan bantanii maal ture koomentii jana jalatti jechuudha. Lakkoofsa tokko tuqadha yoo hanaanis na harrabsi jettee lakkoofsa tokko tuqadha. Teessee hargita hoonanii rabbitti isin kenniin jaruma sana wajjin jechuudha.
haqni namaa barbaadda maadha moo amma kana koppii liinkii gootee jechuudha rabbi dhugaa isaanii haa baasu yoo jette maal ta'a anoo homaa hin jenne jecha koo keessatti namni ijoollee kanatti gafeen jedhe hanoo maal abbaa keessanii taatanii isin dhuftanii afaan bantu warri koomentii ammas taanaan boris taanaan dacheen samiin dhugaa keessan hin gatiin obboloota koo nan gubadhe marrimaantu na gubate waaqni dhugaa keessan hin gatiin waaqni isin itti amantan sun dhugaa keessan hin gatiin rabbi dhugaa keessan sin haa barbaadu wallaahi garaan nu gubate marrimaantu nu gubate waggoota dheeraa waggoota 5 dadhabdanii suuqii kana banattanii har'a biyya ormaa keessatti ija ol qabattanii na sin dhaamsuudhaaf akka kanatti isinitti dhufanii harka keessan irraa nyaatee hinni sin nyaate ammayyuu rabbi isaa nyaatu ba'ee hin milkaa'in ba'ee nagaan hin galin dhalchee hin guddifatin dhugaa rabbi isa hin milkeessin eessattuu ba'aaf galatti kaabaaf kibbarratti rabbi nama habaarsaa isaa godhu dubbatu afaansaa haa hajaa'u deemu kotteensaa haa xiraa'u bakki inni ga'e ajaa'a malee foolii hin godhatin bakka deemu hundumatti abalaaleffatamu dacheen Oromoo dacheen Itoophiyaa ofirratti san baati ammayyuu eenyuyyuu haa ta'u namni ijoollee kanatti gafe cubbuu isaanii keessa rabbi isaan hin baasi eenyuma keessan haa ta'u warri mazara deemtanii otoo dhugaan obboloota keenya haa ba'u rabbi haa godhu jechuun isinirra kan jiru dhuftanii waan hin taane barreessitan wallaahi rabbi nagaan isin hin gashi koppii liinkii gochuu warri isinitti salphatee koomentiin taane barreessitan rabbii waan hojjetanirra waan isin hojjetanirra isin hin jiraachisin amiin jedhatis badassaare fi si kaadullee hin danda'u dhaggeeffadhu sittin hima miidhama kana yoo ta'e unu caalaan namni miidhameeru hin jiru atis yoo ta'e namni kamiyyuu jechuudha sababiin isaa dudda keenya duubaani wanti kun kan nutti dhufee jechuudha dhaggeeffatta yoo ta'e kanarra immoo kan dabalate ani hamma kanatiyyuu dubbachuu hin barbaanne waa'ee kanarra haasa'uu hin barbaanne sababiin isaa sababiin baay'ee si jaalladhuu fi sababiin baay'ee si kabajuuf okay anis otoo akkuma kee ijoollee maqaa isaanii himi otoo naan jedhanii na gaafatanii himeera ta'ee obboleessa kiyyatu miidhama ana hoo miidhamee kophaa kiyya homayyuu miti miidhameen jira nama 20 nama 10 meeqa taaneet hojjenne viidiyoo kana himi maqaa isaanii nan hin beekun jedheen gammee kana lakkoofsa isaa fuudhanii gammee kana maqaa isaa beektan hin beekun jedheen lakkoofsa isaa fiidhanii bilbila kiyyatti galchanii gammee maay biraazer jedhee qabadheen jira dhaggeeffadhu achi keessatti jechuudha qaanii nani qaane sababiin isaa wajjiniin hojjenne okay ani kophaa kiyya wanta danda'u oo jiraate ijoollee kana salphisuun barbaadu ofii kiyya waan murtoo fudhachuun barbaada si galaa ta'e jechuudha sababiin dubbachuu hin barbaanneefan hamma kana miidhame ergiin achii ba'es ijoolleen dhugaan kun gadaa boonna lakke ani aboo wajjin hidhadhe maaddiirraa nyaadheen jira okay si wajjin gaarummaas dabarseen jira sababii kanaaf waa'ee kanarra dubbachuun barbaanne ofii keetii viidiyoo baay'ee hojjettee dhimmi isaanii ulfaataadha dhimmi keenya ulfaataa ta'uusaa ofii kee akka hiitee baate ofii kee waan gudunfitee baate dhimmi isaanii ulfaataadha jettee afaanii baastee kan miidiyaa gubbaarratti dubbattu ofii keetii hidhatte bar ofii keenitti kennitee baate bar taaddee eenyu kenni sabbatoo eenyu kenni jawwisaa eenyu kenni sidura o dhaggeeffadhu sittin hima dhaggeeffadhu seenanii waan gaafatanii ba'anii dhabean okay dhaggeeffadhu sittin hima dhaggeeffadhu qaxxaliiti sittin hima si duraa jechuudha namni hidhamee ba'een jiru nuti kan wajjin viidiyoo hojjenne keessa dhaggeeffadhu nama wajjin viidiyoo dhimma salaaleedhaaf hojjenne keessaa si dura nam tokko hidhameen baane maqaa kiyya kuulii ta'uu kiyya jechuudha si irraa kan hafe si if yeroo irraa ka hafe gammeen faatu guutuu isaa beeku natti hin fakkaatu dhaggeeffadhu waa'ee kuulii alaabaa abbaa gadaatiin jechuudha alaabaa abbaa gadaatiin gaafa irreechaa gaafa nuti dhannee viidiyoo hojjenne alaabaa abbaa gadaatiin viidiyoo sana gammeetu nu waraabe fooxaa guddaa tokko uffannee jechuudha viidiyoo sana kan kenne si'i miti viidiyoo sana eenyutu qaba eenyu lakkoofsa kan ta'e eenyu kan lakkoofsa mana kiyyaa kenna muhitii irratti qabii nimichi dhugaa fudhatu rakkina qabaan sin dhaggeeffadha ani dubbachuu hin barbaanne sababiin dubbachuu hin barbaanne maaliif kaleessa gaarummaa si faana dabarse waan ta'eef sababii kanaaf bakka dhaloonni kaleessa gaarummaadhaan si faana viidiyoo waraabee kaleessa gaarummaan si faana jiraadhe sana hamminatti akka fudhatan hin barbaadu sababii kanaaf miidhame bakka miidhama kiyya
dhukkubsadhee cal jedheen taa'e. Sababiin isaa sababii si jaalladhu har'allee yoo ta'e abu baay'ee si jaalladha baay'ee si kabaja otoo miidhamee jiru jechuudha. Ofii keetii gadi baatee kan tuttuqxee dubbii kaaste. Ammas immoo dhimma kanarraa dubbachuu irra hin barbaanne ijoollee dubbate malee jechuudha. Kinoo gammeefaa fi wabiifaatu